Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul Ab. Akkaataa YouTube itti banatan egaa karaan dura hedduu barsiisan ture garuu amma seerri isaa karaan ittiin banatan kaduraanii irraa faallaa tahee jijjiiramee jira jechuudha. Haala kamiin YouTube haaraa chaanalii sirrii ta'ee kan maallaqa hojjechuu danda'u banachuu dandeenya ka jedhu namoota baay'eetu na gaafataa turtanii deebii isaa isinii qabadhee dhufee jira karaa haaraa taheen karaa seera isa haaraa jijjiirameen jechuudha. Bakka bara 2023 dura barsiiseen jira garuu kanaan booda haala kanaan banachuu hin dandeessanu. Karaa haaraan amma isinitti agarsiisu kanaan kan isin banachuu dandeessan. Akkasuma namoonni baay'ee YouTube maallaqanii lakka maallaqanii hisaaba maallaqanii kaffala ka jettan namoota baay'een na gaafataa turtan. Eeyyen YouTube ni kaffala yoo chaanalii keessanii irratti kan mataa keessanii banattanii viidiyoo mataa keessanii irratti dalagdu taanaan akkuma amma asirratti argitan kana galii irraa argachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma tokkoon viidiyoo keessanii galii meeqa akka galche salphaadhuma irratti kunoo as YouTube studio fayyadamuudhaan irratti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan YouTube maallaqa isiniif kaffalu sa'aatii 1000 yeroo viidiyoo keessa ilaalame subscribe 1000 yeroo ol darbitan kaffalu eegalaa jechuudha. Kanaafuu gaa chaanalii haaraa banachuun haala kamiin dandeenya isa jedhaa turtanitti yeroo darbinu jechuudha. YouTube application appiin wa YouTube irra seenuudha chaanalii sirrii ta'e bannee waliin ilaallaa obboleeyyan haaraa taatan subscribe like share gochuun na waliin turaa isiniin jechaa egaa appii YouTube kanarra seenuudhaan karaa sirrii ta'een chaanalii YouTube maallaqa hisaabuu danda'u maallaqa kaffaluu danda'u haala kamiin akka banachuu dandeenyu waliin ilaalla. Duraan gubbaarra ture amma garuu gara gajjallaatti gad darbee jijjiiramee jira jechuudha. Gara gajjallaa kanarra mallattoo adda addaa jiru bakki profaayilii keenya waan jedhuun nuuf baasa. Yuu jedhee nuuf baasa bakka profaayiliin jiraatus dhabamus achirra tuqannaa jechuudha. Kayyuu jettee nuuf dhuftu sanarra tuqachuun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Yeroo gara fuula duraa adeemtan mallattoo sa profaayilii sana tuqxanii yeroo gara fuula duraa adeemtan haala kanaan haala amma argitan kanaan isiniif baasa viidiyoolee isin daawwataa turtan wantoota adda addaa isiniif fidaa jechuudha. Akkasuma yoo iimeelii achirraa banattanii qabaatan iimeelii keessan fidee dura isaa isiniif kahaa foto profaayilii yoo qabaates yoo dhabees rakkina tokko hin qabu jechuudha. Kanaafuu iimeelii haaraadhaan iimeelii sirrii ta'een amma kun YouTubein ittiin banamee jira Abdulaappiin kan hin banamne irra seeneen isinitti agarsiisa. Maaliif namoonni baay'een ni dogoggortu yeroo baay'ee chaanalii sirrii ta'ee banachuuf egaa amma akkuma isin argitan iimeelii irraa jijjiireen jira bakka yuu jettu ka jalarra jirtu kanarra yeroo tuqannu asirratti maqaa iimeelii keessanii isinii baasa yoo iimeelii banattanii fayyadamaa jiraattan jalatti create account create channel waan jedhuun nuuf baasa duwwaadha. Akkuma isin argitan kana chaanaliin hin banamne jechuudha. Create channel jedha malee chaanaliin ittiin hin banamne. Kanaafuu nuti chaanalii haaraa banuuf egaa ka password isaa beeknu ka iimeelii isaa beeknu switch account isii jettu kana isii profaayilii jalatti dhuftu kanarra tuqannaa jechuudha. Switch account haaraa banuu barbaanna waan ta'eef waan maraa haaraa ka sirrii ta'e switch kana yeroo isin tuqxan haala kanaan iimeelii tokkos yoo qabaattan lamas yoo qabaattan haala kanaan isiniif baasa. Mallattoo ida'uu tokko gubbaa jira. Mallattoo ida'uu gubbaa jiru sana tuqachuun gara fuula duraa deemnaa ammallee jechuudha. Asirratti iimeelii yoo qabaatanis yoo dhabdanis yoo qabaanne saayiniin isiniin jedha saayiniin dhuma itti fuftu yoo iimeelii qabaatan immoo tokkuma isinii baasee gubbaatti ida'uu isiniif kaa ida'uu sanarra tuquun gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Seera haaraa karaa ittiin YouTube banachan waliin ilaalaarraa akkasuma laayikii isin dagatinaa akkasuma haaraa taanaan sabskraayibii dagatinaa isiniin jedha gara fuula duraa deemnaa. Yeroo gara fuula duraa deemnu haala kanaan nuuf baasa. Gubbaatti email or phone jedha yoo qabaanne kan nuti itti galmeessinu sana garuu amma wanni nuti fayyadamnu create account jedhee jala nuuf jira. Jala irra xumurarra nuuf jira. Create account ka jedhu kanarra tuqannaa. Create account kana yeroo tuyne filannoo lama qaba. Filannoo ka biizinasaafi akkasuma ka personal jira. For my personal use isa jedhu fayyadamna nuti. Mataa keenyaaf banachuu barbaanna waan ta'eef iimeelii sana YouTubeidhaaf barbaanna waan ta'eef for my personal use ka jedhu tuunee gara fuula duraa deemna. Bakka duwwaa lama nuu kenna jalqaba irratti. Ka jalqaba irratti maqaa keessan ka ittaanu irratti maqaa abbaa. Maqaa YouTube duubatti moggaafanna waan ta'eef waa tokko rakkina hin qabu. Kanaafuu asirratti maqaa keenya barreeffanna. Ka ittaanu irratti immoo maqaa abbaa irratti katabanna waa tokko rakkina hin qabu. Sanaan booda erga maqaa keenyaaf maqaa abbaa katabannee kaane next ka jedhu tuquun gara fuula duraa deemna. Maqaa keenyaaf maqaa abbaa barreeffachuun yoo iimeelichi illee badeettiin argachuuf nu fayyada waan ta'eef maqaa keessaniif maqaa abbaa barreessuun bareeda. Asitti waan afur guunna. Namoonni baay'een diimaa isinitti bobeessee isin rakkisa. Umurii waggaa 18 ol guutuu qabdu. Sanduuqni jalqabaa guyyaa itti dhalanne sanduuqni itti dhaanu ji'a keessa dhalanne inni dhumaa immoo bara keessa dhalanne akkasuma saalas guutuu qabdu jechuudha. Kanaafuu sanduuqa jalqabaa irratti
ka sadan gubbaa irratti bara dhalootaati kan nuti guunnu. Kanaafuu bara dhaloota keenya qoba qobaatti kan nuti guunnu waan ta'eef day ka jedhu irratti guyyaa tokko haga 30 keessaa waan barbaadan itti guuttu 10 jedhee ka ittaanu irratti ji'a filannaa ji'a keessa dhalanne. Ka sadaffaa irratti immoo bara keessa dhalanne bara sana waggaa 18 ol gootanii guutuu qabdu. Fakkeenyaaf bara 1992, 93, 95, 96, 97, 98 rakkina hin qabu. Erga kana haala kanaan guunnee kaane gender ka jedhu ka jalaa tuquudhaan saala filanna. Female yoo dhalaa taatan, male yoo dhiira taatan tokko filachuudhaan next tuuynee gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Next tuuynee fuula ittaanu irratti yeroo darbinu yeroo tokko emailii akka nuti filannu nutti hima. Emailii numa tokko filanna lamman gubbaatti nu kenname keessa yoo barreeffadhu nuun jedhe garuu osoo maqaa keenya walirraa hin siksin maqaa keenya walitti aansuun katabannaa sanaan booda gara fuula duraa deemna. Yoo feenes immoo create your own ka jedhu tuquudhaan filachuu dandeenya yookaan barreeffachuu dandeenya. Tokko filadhe sanaan booda next tuquun gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Erga emailii keenya filannee kaane passwordii itti katabadhu nuun jedha. Passwordii strongii jabaa ta'e itti katabachuu qabna. Maqaa qubee fi lakkoofsa maqaa waan ta'e yeroo barreessan qubee lakkoofsaa fi mallattoo osoo wal maktanii itti fayyadamtanii baay'ee bareeda. Passwordii keessanii sanduuqa jala jiru raayitii gochuudhaan ilaaltanii yaadachuu qabdu. Sanaan booda next itti tuquun gara fuula ittaanu darbina. Fuula kanarratti yoo lakkoofsa bilbilaa isin gaafate itti katabdu. Yoo isin gaafachuu dide haala kana isinii baase skip if yes I am in ka jedhu jira. Yes I am in jettanus skip jettanus rakkina hin qabu. Filannoo Oromoo tokko filachuun irra dabarfattu jechuudha. Sanaan booda ammallee emailii keessan isin yaadachiisuuf irra deebi'ee isinitti agarsiisa. Screenshot godhachuun next godhannee gara fuula ittaanutti darbina. Fuula ittaanu kana irratti fuula xumuraarra jirra amma. Fuula ittaanu kana irratti seera googiliin tumatee lafa kaawwate privacy termii isaa simachuu qabna waan ta'eef I agree ka jedhu tuunnaa gara fuula duraan nu dabarsaa jechuudha. I agree ka jedhu kana tuquudhumaan gara fuula ittaanutti darbina. Inni nu gara YouTube keenyaatti nu deebisa. Google service aganni fidee ni eegna jechuudha. Aganni Google service kana tumure gara YouTube keenyaatti nu deebisu. Gara YouTube yeroo nu deebisu inni nu ofiisaatiif ni jijjiirama. Kan nuti haaraa banannee dura godhaa jechuudha. Exitu naasirratti sanaan booda gaa amma banamee xumuramee jira. Amma maaltu hafa? Emailii banannee xumurreerra. YouTube ittiin banuutu hafe. Emailii amma banannee YouTube banannaa jechuudha. Kanaafuu YouTube itti deebinaa jechuudha. Aappii dhuma YouTube itti deebi'uudhaan profaayilii keenya jala jirtu kanarra tuqanna. Isii jettu isii dhuma profaayilii keenyarra tuqannaa jechuudha. Yeroo tuqannu emailiin keenya duraanii jijjiirame kan YouTubeedha banannee sana ta'ee jira. Kanaafuu create channel ka jedhu channelii banachuu barbaaddaa kan nuun jedhu jala jira. Irruma maquma keenya kanarra tuqna. Maquma keenya kanarra tuquun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Erga profaayilii tuqnee kaane maquma keenyarra tuqnee yeroo gara fuula duraa adeemnu profaayilii YouTube akka nu irra kaawwannu yookaan logo fi maqaa YouTube akka nuti itti barreeffannu nu ajaja. Kanaafuu mallattoo qalamaa jalqabarra jiru tuquudhaan maqaa YouTube keenyaa itti katabannaa jechuudha. Maqaa keenyaaf maqaa abbaatiin emailii banannee isa irraa haquudhaan maal goona? Maqaa YouTube keenya maqaa namni duraan hin fayyadamne maqaa mataa keessanii osoo fayyadamtanii baay'ee bareeda. Fakkeenyaaf Abdulaap lakkoofsa 2 jedhee haa katabu. Sanaan booda save tuqa. Abdulaap lakkoofsa 2 ergan katabadhee ka'ee save tuquudhaan jala irratti create channel na jedha. Create channel ka jedhu tuqnaa jechuudha. Erga maqaa YouTube sirrii ta'e kan namni hedduun hin fayyadamne itti katabannee kan mataa keessanii ta'uu qaba. Create channel tuqnaa. Yoo duubatti nu deebise profaayilii keenya jala jiru irra tuquudhaan gara kam deebina? Gara profaayilii keenyaatti deebina. Profaayilii xiqqoo jala jirtu tuqne ammallee create channeliin dura bade amma maqaan channelii keenya nu dhufee jira. Maquma keenya sanarra tuqna waa tokko rakkina hin qabu. View channel isii jettu kun as jirtu kanarra maquma keenyarra tuqna gara channelii keenyaa nu geessa. Duraan video home waan jedhu mata duree ni qaba ture. Amma garuu seera haaraadhaan home wanni video jedhu dhabamee jira. Kanaafuu maalinni video maxxansuu qabnaa jechuudha. Sana dura garuu mallattoo qalamaarra tuquun logo irra galfanna yookaan profaayilii suuraa keessan irra galfannaa jechuudha. Mallattoon qalamaa kun as jirti. Mallattoo qalamaa kanarra tuquudhaan mallattoo kaameraa isa guddaa gidduu jiru irratti tuquudhaan logo barbaadan gaalarii keessan geessa. Gaalarii keessaa waan feetan filachuun irra kaawwannaa save as goona jechuudha. Profaayilii irra kaayyanna. Kan nu hafu maali? Baanarii ka dalga ciisuu sanas irra galchuun dirqamaa jechuudha. Sana duraan akkaataa itti dalagan viidiyoo hojjedheen jira. Gara chaanaalii keenya deemna. Gara chaanaalii keenya yeroo deemnu gaa profaayiliin keenya dhufee nu galee jira. Ka ittaanu maali? Viidiyoo maxxansuu, chaanaalicha verify gochuu waan adda addaa create viidiyoo yeroo nuti maxxansine chaanaalichi sun mata duree home jedhu mata duree video jedhu fiduu eegalaa jechuudha.
ida'uu jala jiru tuquudhumaan create short video akka video TikTokii gaggabaabaa upload video dheeraa maxxansuu live seenuu create post adda addaa suuraadhaan barreeffamaan maxxansuu waan maraa sanaan booda eegallaa jechuudha. Akkaataa itti maxxansan duraan barsiiseen jira ammallee barbaachisaa taanaan karatti aansuuraan isinii qabadhee dhufuu ni danda'a. Kanaafuu haala kanaan baanarii kaa'asiitu nu hafa baanarii sanas irra galchinaa jechuudha. Baanarii yoo galchuudhaaf ta'es rakkina hin qabu. Mata dureeleen kunis erga nuti video maxxansuu jalqabne mata dureen video shortii live jedhus dhufu eegalaa jechuudha. Haala kanaan chaanaalicha jalqaba banannee xumurra erga banannee kaanee maaltu nu hafa mata dureedhuma chaanaalii kiyya playlistii jala seenuudhaan barnoota akkaataa YouTube itti banatan jala yoo seentan barnoota hedduu dhimma YouTube wal qabatan argachuu dandeessu. As jala seenuudhaan akkaataa YouTube itti banatan jedhee bakka tokkotti hidhamee jira kana keessaa salphaatti argachuu dandeessu. Haala salphaa ta'een video kana daawwachuun chaanaalii sirrii ta'e maallaqa hojjechuu danda'u banachuu dandeessu. Isiniin jira barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.